yaada mataasaa maddisiifachuu danda'a abbaan fedhe. Paartiileen lallabuuf sana ana caalan beeku namni sun. Dhaaba fedhe haa ta'u, dhaaba fedhe haa deeggaru, dhaaba fedheef haa haasa'u. Ana caalaa bultumee caala hin beeku. Waggaa lamaa asitti taateen ta'aa jiru nama Oromoodhaaf daqiiqaa lama keessatti addunyaatti achi ba'ee waa'ee Oromoo addunyaatti beeksise har'a kan manatti haadha ishiin kabanye, kan manatti abbaan kabanye, kan manatti obboleessan kabanyetu gadi ba'ee namoota akkasiif arrabsaa jira. Wallee keessatti immoo waggaa lamaa asitti weellistoonni Oromoo akkasii warri jedhan wallee Oromoo namni mee saanitaatiricha fidiiti dirqama gaa waanuma addunyaa kana raasaa jiru waan ta'eef eeggannoon jiru kan gama kiyyaa bareeda kan gama kaanitti miidiyaa hojjetan haalli jiru addunyaas raasaa jira. Jirra jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kun qophii keessumaa shirri keessumaa shirri keenya akka har'aatiin egaa keessumaa jabaa qabsoo Oromoo keessatti gahee olaanaa kan qabu akkasumas immoo weellisaa jaalatamaa kan ta'e egaa Caalaa Bultumee fideen dhufee jira. Bakka jirtanitti isinis ittiin bohaara haalonni keessumaayyuu weelliiwwan Oromoo fi qabsoo Oromoo keessattis gahee waan qabuuf walleewwan isaa maal fakkaatu akkuma beekamu yeroo ammaa kana addunyaa kan qoraa jiru koronaadha. Koronaa wajjinis wal qabatee weelluuwwan garaagaraa yeroo ammaa kana yookaan immoo dhiibbaa koronaan qaqqabsiisaa jiru keessaa tokko weelluuwwan akka durii weellistoonni baasan jiran sana wajjinis wal qabatee niyaasonnaasnis bakka jirtanitti waliin turaan Zalaalaan Boruutii gaa Caalaa anaa dhufu siin jenneera. Anaanis jedheera galatama. Mee waan yeroo irraa kan koronaan akkuma hundi keenya quba qabnu addunyaa qoree jira. Anaanis manatti nagasheeraa jetteettaan isa maal jettame? Eeyyeen koronaan waraana sagalee hin qabne kan addunyaa kana gatteechisedha. Warra jirra jedhanis warra ikoonomiin hin jirres warra qabeenya qabanis kan hin qabnes qixuma irra deemee akaa'aa jira. Kanaaf biyya keenya illee erga galeerraa eegalee eegaanis akka dargaggeessa Oromoo tokkotti akka artistii Oromoo tokkotti sababa kiyyaa kan dhufe maatii kiyya bira ga'uu waan danda'uuf saba kiyya bira waan ga'uu danda'uuf anis irraa of qusadhee ji'a lamaaf manaan ture. Manumaan baane? Manumaan baane bahuudha suuparmaarkeettii ga'uudha waa bitachuudha manuma taa'uudha mucaa taphachiisuudha. Nama hojii qooddattee jirtaa jechuudha warra manaarraa? Eeyyeen meelbaan taphachiisaa jira. Haa ta'u mee gara walleettaa deebinuun Caalaa fi walleen yeroon isaa xiqqoo ijoollee taatee natti fakkaata amma dulloomte hin jenne garuu weelluuwwan kee gara warra jalqabaa jiran keessaati har'a kan hin qabadhe naa hudhee mimmaan ija kee ilaale kan jedhu weelluu kanadhaan mee weelluu kana seenuu si dhaggeeffachiiseen waan jentu laallaan. Ija kee ilaale ati deemuuf
Yaa sirboota jaalalaan qabu. Sirboota jaalalaa kun jaalalas ta'e sookoof sorgoodha. Yeroo sanatti akkuma har'aa shamarran Oromoo biyyoota Arabaatti deeman waan sana ilaalchisuudhaan waan kana kanan sirbee. Seenaa dhugaadha garuu walaloosaa yeedaloosaa yeroo sana taariitii anamma teesse yoo weelluu kana dhaggeeffatte waan baay'ee yaadaan makkatti jette kana yeroo sana shamarran keenya baay'een isaanii biyya Arabaatti akka gurguramu kaan immoo achuma dhaqu gariinis miidhamaa turaniiru sana keessa yaadattaani haa ta'uti garuu seenaa dhugaa anaaf galatoomii zalee anaaf seenichi anaaf dhugaa ta'uu baatus namoonni na fakkaatan yeroo hedduu walleen koo fuula uummataa dubbisuudhaan keessa dargaggoota Oromoo dubbisuudhaan yeroo sanatti waan kana kanan hojjedhe. Namoonni hedduun sababa hojiitiin sababa garaagaraatiin gargar ba'anii iddoo garaagaraa kan jiraatan haalli mijachuu fidide yeroo dheeraadhaaf osoo waliin argin kan turan. Sana ilaalchisuudhaan ani yaadonni akkanaa kun Oromoo keessatti hedduminaan sirbamanillee akkasittiin ibsine jedheen waan yaaduuf jechuudha. Seenaa kiyya seenaa mataa kootii miti. Seenichi seenaadhuma hawaasa keenyaati seenaadhuma dargaggoota keenyaati jechuudha. Meega sagaleen kee yeroo sana jira laata laallu? Injira eessa dhaqa yoo caalee argame malee sanaa gadi miti. Naa hudhee imimmaani naa hudhee imimmaan ija kee ilaalee. Ati deemuuf kaanaan waan maluu wallaale yoo adeemuuf kaatu saagal wal mimillanne wal quufuu dadhabne dirqina dabaane na taatamsa'e qalbii suuraan kee nan dubbisu kanaan yaadu waa'ee kee gachiisuu hirribni hin jiru. Sirenko kan si bare mporati sa wajjinu mannu fooli kee bare gachiisu hirribni hin jiru. Sana fakkaata. Haa ta'u sirboota ati hedduu hedduusta keessaati akka yoo jalqaba jette sirba jaalalaa kanuma qofa qabdaanii maaliif garuu laata? Yoo sanatti rakkina malee jaalallanaaf bakka hin qabu ture. Sababiin isaa haalli Oromoo irra ture waan yeroon sun nama jechisiisu jechuuf waan nu dirqamsiiseef na dirqamsiiseef Oromoo Oromootti duulee osoo hin taane diina Oromootti duulee irraa qolachuudhaaf yeroo sana sirbe. Weelluu kana weellistee maam dhugaa akka ta'e hin beeku garuu biyya keessa akkan turre itti odeeffamanii. Eeyyen qeerroon kaanaa ergan sirbee haalli na barbaachuu waan heddumaateef dirree lolaan deeme gara sololoon deeme dirree sana deemee ji'a 8 booda obboleessi koo YouTube irratti sirba kana kan gadhiise. Ergatti deemte? Isa booda dirree sana irratti Caalaa Bultumee niiw kiliip kan jedhu jaallan yoo argan iddoo kana jirta akkamitti gadhiiste yoo hojjette kan jedhu lakki waan duraan hojjetameetu gadhiifame jedheen yeroo sana. Kayi qeerroon isa dureedha ture nate 2014 jedha. Eeyyen kayi qeerroon yeroo maaster pilaaniin hojiitti kamuudhaaf wantoonni xumuramee ani immoo yoo sana hojiidhaaf baandii buraayyuu faana baandii buraayyuu keessan ture waggaa 6 baandii buraayyuu keessan ture. Hojiidhaaf yeroo naannofnu waan kana waan dhagaa tureef mindaa gaariirraan dhiisee deeme. Mindaa gaariirraa waan saba kanaa jireenya gaarii osoo hin jiraadhu dhimma saba kanaaf dhimma saba Oromootiif waan addaa godhee osoo hin taane waan nan Oromoo irraa dhaladheef
waan irraa eegamu akka ilma Oromoo tokkotti bahee jechuudha. Mee qabsoo Oromoo keessatti gaheen ati qabdu keessumaa jabaadha. Dirree waraanaa egaa kaleessaa fi yeroo sana ture haalota iddoo sanatti wantoonni namoonni garaa garaa odeessantu jiranii. Kilillee ati immoo qaamaatiin argiteettami. Sololoo haalli yeroo ati achi dhaqxe turte maal fakkaata tureeni? Kan hojjetuu fi kan odeessu gargari. Kanaaf inni haasa'u warri oduudhaan waamuu yaalan haasaadhaan waamuu yaalan hedduutu jiru. Sana miti dubbichi. Garaagarummaan aga fedhee jiraachuu danda'a. Qabsoo keessatti immoo adeemsa qabsoo keessatti immoo jaalala waraanni Oromoo wal jaalatuu fi dargaggeessi Oromoo wal jaalatu adda. Garuu achi keessaa beelaaf dheebuu dadhabuudhaan achi ba'ee sababa biraa kan himatu hedduudha. Ergama mataa isaa godhate yeroo sanaaf diinaaf hojjechuudhaaf jechuudha. Keessattuu warra likkiitti sin galchina jedhee nuti har'a xiggiitti san galchine. Warra har'a wal nyaachaa jiraniif ergama guddaa kan fudhatan turaniiru jiru. Har'allee jiru. Kanaaf qabsoo Oromoo keessattuu kan laamshessee fi kan cabse Oromoo kan wal tuffachiise kan Oromoo tuffachiise caccabuu dhaabota Oromooti. Otoo isaan wal kabajanii osoo isaan icciitii isaanii walii eeganii jiraatanii Oromoon irra hin daakamu, Oromoon hin tuffatamu, Oromoon hin daddaaku. Nuti kaleessas hin dubbanne. Maaliif dubbiirra odeessuurra hojiitti waan amannuuf waan ta'eef. Mee achi gaafa dhaqxan weelluuwwan keenya fakkeenyaaf baay'een keenya ana dabalatee weelluuwwan ammasiin jedhe kana dhaggeeffachuudhaanatti maal akka ta'e baay'een namaa hin beeku tureeni. Isaa booda yoon dogoggoruu baadhe namoonni baay'een keessumaayyuu Oromoos ta'ee Oromillee kan bare caalaa maaster pilaanii irratti weelluu weellisteedhaan. Achuma teessee ture weellistu mee waa'ee weelluu kanaa nu kaasi haala yeroo sanatti tures akkamitti yaadattani? Sirba kana walaloosaas yeedaloosaas kan hojjedhe Sololootti. Bosona Sololootti. Sirba kana immoo kan waraabame Keeniyaatti. Waatsaappiidhaan ergee immoo biyya keessatti asitti kanan hojjechiise. Ijoollee kutatoo ta'an, muratoo ta'an yeroo sanatti yeroo namni waa hunda sodaatu wallee kana kan qindeesse Dinqisaa Dabalaati. Qabsoon sun ana qofa osoo hin taane ilmaan Oromoo hedduun na duuba jira jechuudha. Sana immoo yeroo sanatti kana baasi sana jedhe kana hojjedhu sirba kana hojjedhu kan naan jedhe dabballee osoo hin taane ana mataa kooti waan an sirbuu fi yeroon itti sirbullee nama hin beekudha jechuudha. Waan an sirbus waqtiin itti sirbus nama adda baasee beekudha. Kanaaf haala jijjiiramu faana jijjiiramu. Mee as keessatti caala tariitii ogeessi kaameraa keenya nu baruu danda'a. Qabiyyeen walaloo sana ergaan yeroo sana qabatee jiru seenaawwan achi keessa jiran inuma kitaabota hedduu dubbistee yeroo tokkotti yeroo dheeraa siiftu gabaabsitee aartiidhaan mul'isteeni. Icciitiin kanaa maalidha laata? Oromoo
seenaa Oromoo keessatti walleen kun yoomillee kan dagatamu natti hin fakkaatu. Maaliif osoo waan nyaatiin osoo waan dhugii nan bosonatti barreesse waan ta'eef anaaf bakka addaa qaba, bakka guddaa qaba. Oromoo biratti immoo wanti hin dagatamneef sababa sirba kana namoota hedduutu wareegame. Anas baay'ee akkan dagadhu kan taasisne isa kana jechuudha. Seenaawwan kana keessatti kitaabota afaan garaagaraatiin barreeffaman kan diinni jallisee barreesses kan hayyoota Oromootiin barreeffames keessattuu immoo maanguddoota Tuulamaa naannawaa Finfinnee jiran irraa maatiidhuma koorraa as kanan qoradhe seenaa dhugaa fi seenaa haqaa kan isaan natti himan deebisee Oromoodhaan ga'e jechuudha. Kaleessa maal akka turree fi har'a maal akka keessa jirruu fi borullee maal akka ta'uuf deemnu akeeka jechuudha sirbi kun. Kanaaf waan nuti har'a keessa jirru kana amantiif kutaa waliin qoqqoodiini waan egeree Oromooti kan ibsame jechuudha asirratti. Mee as keessatti caala ani yeroo sana gaheen muuziqaan kee kun yookaan immoo walleen kee kun taphate warra mootummaa keessa jiran hedduu akkati jette immoo ijoolleen meeqatti lubbuu dhabaniiru muuziqaa kana dhaggeeffachuu yookaan immoo daawwachuu isaaniif qofa meeqatu ittiin hidhame namni baay'ee immoo akka of boruus taasiseeraaniin isa qofa osoo hin taane warra amma baqatee maqaleetti galu weelluun kun akka isaan abdii kutatan taasisuu keessatti gahee guddaa taphateeraaniin har'aadha dhaabattee maal jettan? Anis walleen kunis dhokataa meeqa ruuqaa yaasneerra. Xumure. Mee jechuun as keessatti haala yeroo sana ture amma ka jiru wal bira qabdee akkamitti ibsitaadha ture gaaffiin kun? Haalli yeroo sana ture wallolli keenya diina faana. Waldhabdeen keenya diina Oromoo faana. Diina Oromoo keessaas kan diina faana dhaabbate faana jechuudha. Warri duraan diina wajjin Oromoo ajjeesee taayitaa qabates warri Oromoo ajjeesee taayitaa qabachuudhaaf deemus anaaf tokkuma. Garaagarummaan qaban siin jechuu gooti. Gaaffiileen uummanni Oromoo yeroo sana gaafataa ture keessaatii tokko gaaffii magaalaa Finfinnee dhimma maaster pilaanii tureeniin. Qonnaan bultoonni naannichaa akkasumas immoo dhiibbaan Oromoodha sababa Oromummaa isaaniitiif qaqqabaa ture irra guddoodhaan immoo Finfinneen akka malee babal'achaa deemtee warri kaan itti duroomaa warri kaan immoo itti hiyyoomaa tureeniin gaaffiin kun callifameeraa warri jedhan jiruuniin weelluu keessattis waan hedduu gaastetta seenaa Finfinnee isaa kana keessa maal jettanaati? Gaariidha. Warra kaaniif deebiin deebi'eera warri nuu deebi'eera jedhan jiru. Warri nuun deebines jedhan jiru. Jarreen kun lamaan faayidaa fi taatee mataa isaanii irratti hundaa'aniiti. Akka kiyyaatti anaaf ejjennoo dhugaadhaan waan haqaatiin as ba'anii Finfinnee magaalaa guddoo Oromiyaa ta'uu warri amma jiranis hin lallaban hin jiru sun. Yoon ani jedhe malee immoo ta'uu kan jedhus jira. Kanaaf suni isaanuma botoonni isee gaariidha. Weelluu sana nu yaadachiistaa ta'a sagalee keetiin. Nyuu walgaa Oromootaa weertuu maacaaftuu lamaa Finfinnee biyyi tufaan akkamiin gurgurama. Didi maaliif godaantaa godaanis yoo jedhanii ajjeesii irratti du'ee lafa kee lakkisin. Finfinnee naada seenaa nati nuuf qaroo keenya lafa aadaa fi seenaa galma keenya ganama. Gaaddisa tumaa seeraa feera caffee tuulamaa dhiigumaan si tiksinaa nutis kaane tokkummaan jedha. Walleen kun kaabaa hanga kibbaatti ba'aa hanga dhiyaatti Oromoo tokko taasiseet namoonni dhuunfaa fi faayidaa mataa isaaniitiif deeman Oromoo sana gargar diigan. Har'allee wanti deemaa jiru kana.
Haa ta'u kabajamtoota daawwattoota keenya keessumaa shirii keenyaatiin akka daawwataa jirtan gaa weellisaa fi akkasumas immoo qabsaa Oromoo qabdu gameessa keessaatti tokko kan ta'e Caalaa Bultuu wajjin kan nutti tolti taasisaa jirru. Maaree egaa weellisaa kan amma dhageessan kana lagaa hamma tokko dhaggeeffadhaatii duuba walitti adeebinu waliin tura. Tole wallee keessa waan yaadaan badde fakkaata. Mee Caalaa imala qabsoo Oromoo keessattis gaa akka warra kaanii mana teessee qofa otoo hin taane keessatti hirmaattee argitee taaniin deemee waan yeroo sanarraa kaanee hamma ammaatti jiru mee artiidhaanis haa ta'u akka gameessa Oromoo tokkotti wantoonni ati kaleessa keessa darbinee fi har'a Oromoon itti deemuuf keessa jiru kana wajjin wal bira qabdee olaaltu maal taajjabda laata maal immoo jajjaanii? Akka artiittan sitti hima akka paartiitti miti. Akka artiitti akka artistiittis artistiin Oromoo jijjiirames jijjiiree beeka malee jijjiiramee hin beeku. Kana wanti hin jedhu hiikaa iddoo of keessaa qaba. Ikoonomiidhaanis fiizikaalii naawoloojikaalii artistiin Oromoo jijjiiramee hin beeku. Yoon kanas hin jedhu warri har'a arrabsoo isaanii nuti dadhabnu gaafa nuti fincila diddaa gabrummaatiif bara 97 irraa kaasnee yeroo nuti dhagaa darbannu warra galee manatti qo'achaa har'a immoo iskoolaarshiippiidhaan carraa barnoota argatee yeroo nuti dhagaa darbannu jijjiirama nuti finne irratti sirbinee Oromoo dammaqsinee Oromoo tokko taasisnee kan nuti finne irratti ala taa'ee keessas taa'ee nuu barateera nuuf hojjeta kan jennee nu sabdannutu diina Oromoo ta'aa jiraarra. Artistiin Oromoo garuu akka artiitti yoonanis jijjiirame weellisaan Oromoo duris yoo jijjiirame kan hin jaalanne hedduu jiru. Sababiin isaa maaliif? Rakkattee biiroo isaa dhaqxee dhaabattee akkaati kadhattu fedha. Fedhu dhaaboliin siyaasaa Oromoo. Dhaaboliin siyaasaa Oromoo of danda'anii fuulduratti deemanii hin beekan. Artistii Oromoo fuuldura qabuu barbaadu. Hafeera barreessu. Hin jiru. Anaan amma akkas gochuu hin danda'u abbaan fedhe. Mee as keessatti wantoonni nuti taajabnu marga kaafne dhimma kana akkuma hundi keenya quba qabnu miidiyaaleen hawaasaa keessaa feesbuukiin qabsoo Oromoo jabeessee bu'aa Oromoon barbaadu gabu keessatti gahee inni taphate guddaa tureeniin. Waggaa yeroo dhiyoodhaas garuu namuu maqaa gaaralee garaagaraa yookiin immoo maqaa weellistoota Oromoo beekamootiin yookiin immoo namoota aangawoo kan immoo qabsoo keessatti beekaman garaagaraatiinis maqaa miidiyaalee hawaasaa fayyadamee inni kaanis maqaa isaatiin fayyadamee wal arrabsaa ta'aa jiraniin kun immoo nama baay'ee abdii kutachiisaa jiraniin qabsoon Oromoo isaa garamitti deemaa jira yookaan immoo safuun aadaan inni qabna nuti ijoollee abbaa gadaatii namni jedhu waan qoosaa fakkaatu hamma qoosaa ta'u fakkaatutti dhufaa jiraniin waan kana irratti waan taajabde qabda laata atis maqaa keetiin wantoonni daldalaman jira laata. Galatoomi waan gaarii kaaste maqaa kiyyaan feesbuukotaa fi peejiiwwan hedduutu jiru. Eeyyen namni sun ofiisaatii wallaalama waan ta'eef maqaa nama beekamaatiin waan san fayyadamuu danda'a. Wallaalaa osoo hin taane wallaalama nama hin beekamne waan ta'eef nama ofitti amanamummaa guddaa hin qabne waan ta'eef maqaa namaatiin fayyadama. Yoon kanas hin jedhu kan nama arrabsaa jiru kan Oromoo arrabsaa jiru kan hayyuu Oromoo arrabsaa jiru kan beekaa Oromoo arrabsaa jiru warra diina Oromoo osoo waraanne arrabni isaanii qara jara akkasiiti kan hayyoota Oromoos arrabsaa jiru beektota Oromoos kan arrabsaa jiru beektota waan jedhu kan baratee barnoota keessa darbee fi kan barnoonni isa keessa darbe gargari. Namni tokko barate kan jedhamu barnoota keessa darbuunii fi barnoonni isa keessa darbuun gargari.
kilaasii lakkaa'u digirii tokko lama qabaachuu miti. Uumamaan kan rabbi beekumsa sii kenne jira. Barattee immoo kan ittiin of jijjiirtu ni jira. Ni fayyadamtaa Feesbuukii? Ani Feesbuukaa almost ji'a 4-5 hin fayyadamne. Meelbaa caalaa bultumee kan jedhu nan qaba. Yeroo tokko tokko waan saba kana fayyadus nan gadhiisa. Garuu caalaa bultumee kan jedhu nani Feesbuuk kan qabu. Waan si dhibu keessaa yaada mataasaa maddisiifachuu danda'a abbaan fedhe. Paartiileen lallabuuf sana ana caalan beeku namni sun. Dhaaba fedhe haa ta'u, dhaaba fedhe haa deeggaru, dhaaba fedhe fa'aa haasa'u. Ana caalaa bultumee caala hin beeku. Waggaa lamaa asitti taateen ta'aa jiru. Nama Oromoodhaaf daqiiqaa lama keessatti addunyaatti achi ba'ee waa'ee Oromoo addunyaatti beeksise har'a kan manatti haadha ishiin kabanye, kan manatti abbaan kabanye, kan manatti obboleessan kabanyetu gadi ba'ee namoota akkasii fa'aa arrabsaa jira. Wallee keessatti immoo waggaa lamaa asitti weellistoonni Oromoo akkasii warri jedhan. Wallee Oromoo namni jedheef osoo hin taane nuti kaleessas kan sirbine nu ajajaniif osoo hin taane yerootti sirbinu hin beekne maaliif akka sirbinu hin beekne. Kanaaf taatee waggaa lama as gidduutti jiru Oromoodhaan Oromoo ajjeesi jetteen sirbitu hin sirbamu. Kaa wal fixaa inni kaabaa inni lixaa inni dhiyaa jettee walitti ittiin sirbitu. Yoo maanguddoon jiraate maanguddoon deemee saba walitti naqu osoo hin taane maanguddoo dhugaan saba kana walitti araarsoo jiraate karaa sanatti deemudha. Kanaan ala immoo rabbi araarsottee callistee afaan qabattee ta'udha. Warri kanaaf iyyane abaluu sirba baasuu didee warri jedhan Oromoo miti kan akkas jechaa jiru. Oromoon sirba nuu baasuu diddan hin jenne sirba keenya dhaggeeffatee hin quufne Oromoon warra yuutuubiiti kan bo'aa jiru. Mee as keessatti erga biyyatti deebiteetii walleen ati baaste tokko wallee irreechaatiin warree irreechaa ati baaste irratti falmataa lammiikoo kan birbirsa gooroo jette kan weellistee fi achuma keessatti immoo qabiyyeen kan abbichuu wajjiniin wal qabatu gaaffii kaasaa turani. Eenyudha? Galatoon. Seenaa kana namoota gaafataniif deebii guddaan qaba. Dursa namni tokko waa gaafachuudhaaf seenaa Oromoo beeku. Seenaa Oromoo keessaa immoo seenaa Oromoota Boorana Kaabaa jechuun kan Maccaaf Tuulamaa beeku. Keessumattuu immoo sirbi sun waa'ee uummata Tuulamaa irratti xiyyeeffata, Finfinnee irratti xiyyeeffata waan ta'eef. Waa'ee gosa Tuulamaa keessaa gosa Abbichuu beeku. Waa'ee seenaa nama Abbichuu jedhamu immoo beeku barbaachisa. Kanaaf wallee sirbitu keessatti sirboonni kun hedduun isaanii hiika gurguddaa qaba. Gara 4-5 hiikama. Amma achi keessaatiyyuu qeerrootu marsee egaa. Eenyutu Abbichuu jeeqaadha. Kuni yeroo na yaadadha Dr. Abiyyi yeroo falmiin as biyya kana keessatti yeroo ta'e dubbii dubbatan keessaati. Namni nuti hin jiru Oromootu naanna'ee egaa kan jedhu wajjin walitti qabateetudha yaada kana kan kaase. Namoonni sun yaada sanarra dhaabbatanii kaasuu danda'u. Sirba sana garuu ani kanan sirbee irreecha. Irreechadha. Lammiin koo duruu gadaan bula marsaa isa ga'uun jedha. Sirriitti irra deddeebi'ee dhaggeeffachuu isa barbaachisa nama waan kana gaafatuuf. Isas yoo ta'e barra rakkoon qabu. Garuu gara itti hiikkate sanatti haa hiikkatu. Eenyumtu maaf achitti hiikkatte jechuun dandeessu ati artistiidha. Ati weellisaadha waan taateef boccee namaan ga'uu qofa. Sana qofa miti. Ergan biyya kana seenee osoo Oromoon akkasitti walitti nammee osoo lubbuun takka hin bahin waliif araaramaadhaan sirbeen ture. Interview kanaan dura OBN irratti nagoota irratti yaadatta'u ta'e. Maal taata yaajama? Inni araara jibbee jecha takkitti luqqisee si gaafatu. Akkamittiin jechoota waliif araaramaa jedhu san keessatti barreeffame maa dubbachuu dadhabe? Biifolee maaf kaasuu dadhabe? Jaarraa akkamittiin kaasuu dadhabe? Qabsaa otoo hin taane kana kan gaafatu dabballee qabsoo jala deemtutu yookaan immoo daldaaltota qabsoo Oromootu waan kana gaafata.
Maaliif dhiigni namaa yoo bu'e asiin galii walitti goofandimiin walitti qabu jira. Asiin kanatu jira. Hin goones nuti Oromoo ni kachiisne Oromoos ni dhachiisne nuti. Hin sirbine Oromoo dammaqsine Oromoof waan gaarii hojjenne. Borus hin hojjenna Oromoodhaaf. Oromoon kutaa tokko garuu naan jedhee dhaaf hin hojjedhu. Wal ta'ee yeroo dhufe nan hojjedha waan gaariin hojjedha. Asuma keessatti falmataa lammii koo irraan deebi'a kan birbisa gooroo kantiibaadhaaf sirbite maal namoonni akkasittiin dubbataman jiranii fi kanarratti hiikuman isaa maalidha? Oromoo diinnuun faarsa. Fakkeenyaaf Amaarri Balaa Zallaqeetiif lafa dhiittee sirbiti. Ilma Oromoo tokkoof yoo sirbame immoo jireenya koo keessatti ani Faayisaa Leellisaatiif malee nama lubbuuf hin jiruuf sirbee hin beeku. Nama lubbuudhaan jiruuf Faayisaa Leellisaa qofaafan sirbeen. Sababiin isaa yeroo diyaaspooraan Waayit Haawusii fuuldura ciisaa bahee halkanii guyyaa ciisanii namni takka toon dhagaamiin roobni maaltu tootti wal jijjiiru gaaffin Oromoo son dhagaamiin daqiiqa muraasa keessatti Faayisaa Leellisaa harka ol qabuudhaan miidiyaa addunyaa amma sanaatti ibse. Isa booda wanti Oromoo beekame. Si galee kanaaf nama lubbuun jiruuf hin sirbines hin sirbus. Deebisiiti osoo sirbamees immoo maa nama ajaa'ibu. Sababni kana siin jedhuuf ofitti amanamummaa guddaa waan hin qabuuf anaan. Gara aduun itti ho'e miti Caalaa Bultumee kan fiigu. Yookaan immoo aayilaandii duwwaa galaanarra fiigdu miti. Gara bubbeen itti deemetti warra akkasii sun gara bubbeen itti bubbisetti warra bubbisaa oolan. Nuti Oromoo hin jeeqnes Oromoo hin qeeqnes nuti. Ani akka kootti hin jeeqnes hin qeeqnes. Oromootti hin iyyines ani. Oromootti iyyeen burjaajessines. Borus iftaanis saba Oromootiif aga sabni Oromoo addunyaa kanarra jirutti Caalaa Bultumee jira. Aga Caalaa Bultumee jirutti sabni Oromoo jira. Kanaaf Oromoon sirba gosa jalqabaa sirbeen quufne qeeqni namoonni sun jedhan tarii yaada mataa isaanii maddisiisuu danda'u hin dhorkitu hin dhoowwituun beekumsii fi bilchinni namaa gargari waan. Haa ta'u mee sirboota yookaan immoo walleen kee erga biyyatti deebite keessaati biifooleen isa tokkodhaan biifoolee mee raanuu jedhiiti hiikoo isaa maal akeektee yeroo sana akka sirbite nutti himtaane. Biifoolee namni dhaggeeffatu kitaaba seenaa nama dubbisechuu hin danda'a. Biifooleen biifee gabroonfataan jiilee ogguma qeerroon Oromoo wal ta'u kan goonni ol ba'uu jedha. Sirbichi. Warri gadaa meelbaa jedha. Har'a fudhaa eebbaadha. Maaliif gadaa walirraa fudhatan yeroo nuti dhufnu san. Biifooleen kiilooleen bara gadaa jedha. Michillee nyaarri barbada jedha. Ijji barbada jedha. Jechuun kuni akka jaarraa 16 har'allee maaltu si gaadha. Oromoon akkam ture? East Afrikaa keessatti guddinni isaa maali? Sirnoota gadaa sana gadaalee san keessa immoo Oromoon ciminni isaa akkam ture? Nuti har'a hagaa Oromoo jaarraa 16ffaa ga'uu dadhabne. Warri Oromoo arrabsan, warri namoota dhuunfaallee arrabsan, Oromoon arrabsu safuu qaba, hooda qaba, seeda qaba. Kanaaf wantoota akkasiitiif hedduullee bakka hin kennu wallee biifoolee kanarratti dhugumatti wallee koo keessaa biifoolee fi seenaa qabda biyya koo baay'een jaaladha. Kanaaf biifoolee akkasitti naaf affeertu jechuudha. Gaaffii biraatti darbe. Afuma kee hojjette irraati jedhiiti si affeerraani. Biifooleen biifee ogguma qeerroon Oromoo wal ta'uu kan goonni. Biifooleen biifee warri gadaa meelbaa. Biifooleen biifee har'a fudhaa eebba. Biifooleen biifee kiilooleen bara gada. Biifooleen biifee michillee nyaara barbada. Biifooleen biifee akka jaarraa 16. Biifooleen biifee birmajiin gaaddisata. Biifooleen biifee caalaan deebise hundaa. Kun sanyii saba guddaa.
Tole daawwattoota keenya egaa ittiin bohaaraatii duuba walitti haa deebinu aartii akkasumas immoo egaa akkuma hundi keessan quba qabdan egaa weellisaa Caalaa Bultumee weellisaa qofa miti aartii Oromoo guddisuu keessattis qabsoo Oromoo keessattis gahee inni qabu jabaa waanta ta'eef waan hundaasaa waliin turra kunoo ittiin bohaara. Biifoleen biifee gabroonfataa jiilee ogguma qeerroo Oromoo matta'uu kan gordu. Biifoleen rafuudhaan eebba kiilooleen barakata ijoolleen irraa barbaada akka jaarraa kuleetu majiirraa bisata meelbaan deebise hundaa buusanii saba guddaa biifoleen biifee gabroonfataa jiilee ogguma qeerroo Oromoo wal ta'uu kan goolii ol ba'u. Dhaabni jirtamee wal gorsaa Oromummaan hunda dursaa jennee dadhabe. Kana nu dhaga'uu dadhaban. Oromoo cabsan. Mee dhugumattuu kana keessatti qabsoon Oromoo waggaa meeqa namni hedduun walleessaatiin aartiidhaan waa meeqa jechaa ture. Warri immoo dandeettii siyaasa garaagaraa qabus mala garaagaraadhaa ture. Sana keessa dabarree qabsoon Oromoo goolabameeraa fi goolabamee irratti yeroo yaadonni garaagaraa wal dhaban argitaaniin maal jetta laataati? Kan Oromoo irratti mala dhahaa tures jira, kan Oromoof mala dhahaa tures jira. Har'as jiru. Borus ni jiraatu. Oromoonis baraan hin jiraata. Kana keessatti isa ati dura jalqaba kaastee wajjiniin amma weellistoonni Oromoo callisuun taatu sirrii miti warri jedhan jiruuniin maal jettame irra deebite kanarratti? Weellistoonni Oromoon callisan warra jedhaniif Oromoon akkas nuun hin jenne. Warra yuutuubiin daldalutu akkas jedhe. Oromoon sirba keenya dhaggeeffatee hin quufne. Wanti walleemtuu nutti nafne. Weellistoota Oromoo hedduutu sirbe. Warri na caccaalan hedduutu mata duree garaagaraa irratti sirban. Eebbisaa Addunyaa irraa kaasee, Usmaayoo Muusaa irraa kaasee. Warra akkas jedhan nuti baraan sirbaan baanu. Warra akkas jedhaniif. Inni kaleessaayyuu waan sanaa olii caala waan ta'eef. Warri weellistoonni Oromoo wallee dhaaban jedhuuf maal hedduu isaanii sirbaa jira. Dirqama Caalaa Bultumee kan Hacaaluu Hundeessaa sirbuu hin qabu. Kan sirbaa jiranis wallee sirbaa jiru. Kan ammoo kan jechaa jiru fakkeenyaaf weellistootuma ta'anii warra Facebook irratti nan arga. Weellistoota ta'anii dhaamsa weellistoota Oromootiif warri jedhan jiru. Eenyutu eenyuuf dhaamsa dhaama? Innis weellisaadha waan ta'eef gabbaa'ee sirbuudha. Dirqama Eebbisaa Addunyaa boollaa ka'ee sirbuu hin qabu. Dirqama Usmaayoo Muusaa ta'uu hin qabu. Dirqama Nuhoo Goobanaa irraas ka'ee sirbuu hin qabu. Jechoota kanaan duraatiin jijjiiramni yoo dhufe yoo uummata keessatti jijjiiramni akkamiitu dhufe? Warra akkas jedhan warra kaleessa sirbaan biyya bilisoomsitu nuun jechaa turetu har'a waan akkasii haasaa jira. Nuun of fuulduraan qabiina ofii of danda'aadha. Har'a akkasiiti. Ati ogeessa siyaasaa miti waanta ta'eef waan baay'ee si gaafachuudhaaf qusataan jira. Haa ta'uuti mee dhimmuma kanarratti kaleessa namoonni kasaan kana jedhaniif tariitii qabsoo Oromoo keessatti gaheen weellistoota Oromoo jabaa ture. Yeroo Oromoon Oromiif Oromoo gidduutti rakkoon ture yookaan immoo namoota Oromoo gidduutti wal dhabdee uuman tokkummaa Oromoo laaffisan paartiilee yookaan jaarmalee siyaasaa
Oromoo ta'anii walirratti duula turan ormallee akkatti hiikatu qaban kun amma akka walleewwan kee kana dhagaa turre seenaa dubbistanii bifa sanaatiin akka uummanni waa hubatu gochaa waan turaniif amma maaltu argamee warra jedhan jiruuniin kana wajjin wal qabatee turan fakkaata gaaffiin isaanii kan dhufu. Galatoom zalee otoo wantoonni kun hin ta'in dura walii faraaramaadhaan sirbee ture. Gaaf sanaas homaa waa argadhee miti waas dhabee miti. Dhaabonni Oromoo gaafa rakkoon itti cimte qofa kan isaan weellistoota Oromoo barbaadan. Namni weellistoota Oromootiin galatoomaadhaan jiru agaarraa. Galata weellistoota Oromooti. Paartiileen Oromoo waltajjii deeman irratti iddoo deeman irratti akkas gooneet Oromoof akkas goonee jedhu malee weellisaan Oromoof barataan Oromoo barsiisaan Oromoo akkas godheera jedhee nama haasawaa argitee beekta. Haqa namaa dhoksuudha kun hojii namaa dhoksuudha kun. Gaafa nuti sirbinoo walleedhaan Oromoo bilisa baastu nuu jedhaniiru har'a eessaa fidaniiti har'a maaf wallee malee fuulduratti deemuu dide jechaa jiru. Haa uffatan kaa. Caal jenneen teenya hin callisna nan callisaa san. Gaafa Oromoon Oromoodhaan lolu hin sirbooni. Oromoodhaan loluuf hin sirbooni. Oromoo Oromoo irratti ka'uuf kutaaf amantiin Oromoo irratti ka'uuf hin sirbu. Gaafa diinni Oromootti dhufe garuu diinni Oromoodhaan ala gaafa Oromootti dhufe namni Caalaa Bultumee fuuldura hidhatee hidhannoodhaan baay'eetti dhukaasu hin jiru. Har'a bultiin qabaame ilmoon qabaame ilmoon koo waan wal borcaa akkanaa keessatti akka guddattu fedhu. Haga dandeenyu irra deebi'ee namni Caalaan sirbine jedhu walii faraaramaa kan jedhu sana dhaggeeffatu kanan affeeran. Maal taate yaa jamaa wal miidhu haadhoonii walii faraaramaa kan jedhu sana dhaggeeffatu. Meega yeroo ammaa kana akkuma argaa jirru koronaan biyya keenya keessatti haalaatiin babal'ataadha kan jiru baay'een keenya manni keessumaayyuu namni hedduun manatti deebi'eera iddoo baay'eetti sodaachisaa jira haala kanaatiinis waan amma jennu kun siyaasni Oromoo kunis gara silaa hawaasni akka barbaade fe'utti deemaa hin jiru kana wajjin wal qabatee hunduma isaatiif iyyuu dhaamsoo qabaatte siifan kennaanii yoo waan akka hawaasni gara barbaadutti osoo hin taane namoonni dhuunfaa gara barbaadanitti deemuu dide siyaasni biyya kanaa. Hawaasa miti. Hawaasni nagaa barbaada bar. Oromoon nagaa fedha. Oromoon ilmaan isaa akka waliin ajjeefne fedha. Rasaasni gamaa fi gama naadhuu ka'u haadha hiyyeessaati kan inni gidduutti ajjeessaa jiru. So akka hawaasni fedhu otoo hin taane akka murni dhuunfaa fedhu jechuu qabna. Gara murni dhuunfaa fedhutti siyaasni kun deemuu didee. Hawaasni kun gara fedhutti otoo hin taane hawaasni maa kan fedhu nagaa fedha. Kanaaf sana erga lubbuun jiraannee kan itti deebuu dandeenyu. Tokkoffaa adda dureedhaan dhukkubni kun kan inni miidhu uummata Oromooti. Baay'ina biyya kanatti qabnurraa kaasee. Baay'ina East Afrikaa keessatti jirurraa kaasee hawaasni Oromoo harki caalaan isaa harka qalleeyyiidha waan ta'eef hawaasa Oromooti kan miidhu. Dhukkubni kun Oromoodha miidha. Kanaaf immoo harki caalaan Oromoo kan qonnaan bulaadha. Daldalaa miti. Hawaasni keenya qonnaani kan jiraatu. Horsiisee bulaadha. Wanti hedduun isaa mijataaf miti. Osoo dhukkubni kun uummata keenya keessa hin facaane ittisuun of eeguun of golbuun baay'ee barbaachisaadha. Hojiin dur jirullee dhadhaabateera. Dargaggeessi keenya karaarra jira. Kanas qaamni kan ilaallatu keessatti abbootiin qabeenyaa Oromoo
dargaggoota keenya godina addaa irra dhaabbatan hojii dhabanii dhaabbatan ilaaluu qaba. Qaamni siyaasaa jirus ilaaluu qaba. Yaaduufii qaba. Hojiin hin jiru har'a. Harki caalaan nama keenya baarellaa baata. Kana hunda immoo kan fide walii galtee dhabuu Oromooti. Osoo qabeenya qabu itti fayyadamuu dadhabuu jechuudha. Akkamiin itti fayyadamare? Diinnis kan argateeti kan inni Oromoo horcaa jiru. Namoota dhuunfaa muraasatu saba kana laaqaa jira. Saba kanas jeeqaa jira. Haqa jiru walitti himna. Oromoon yoo Oromoon isa bulcheerra murnoonni barbaadan diinni kaleessa akka deebi'u kan fedhu hedduu jira. Nama ofii ta'uu hin dandeenyetu, nama maatii isaatiif ta'uu hin dandeenyetu bakka garaagaraa taa'ee dhimma garaagaraa irratti haasa'aa oola. Nama guyyaa takka Oromoof dhagaan darbannetu jechisaa fi arrabni isaa kan lafee nama cabsu hedduu jira. Warra akkamitu immoo saba kana jeeqaa jira. Warra akka yaadan hin taaneef warra waan yaadaniitu as dhiyaatan santu akka yaadan warra hin taaneeftu saba kana laaqaa jira. Saba kana jeeqaa jira. Wanti nan jedhu jiraate namni Oromoof yaadu dhugumatti Oromoofan tolaa, Oromoodhaafan qabsaa, Oromoodhaafan tolcha kan jedhu jiraate. Oromoof nan yaada nan dhukkubsadhaa kan jedhu jiraate. Waan biraa dhiisee afaan isaa qabatee otoo taa'e Oromoof faayidaa tokko dhabu. Kan biraa kutaadhaan, lagaan, amantiidhaan saba kana ciruun, saba kana hiruun salphina. Waa hedduudha keessa kiyya kan jiru. Haqa jiru walitti himuuf somneet haasofna malee tokkoon Oromoo gandummaa irraa wala batee hin jiru. Hunduu waa'eedhuma ganda isaa farsa. Dibbee gandummaadhaan hundu. Sun Oromoon ijaara, Oromoo diiga, Oromoo balleessa. Caalaa Bultumee badii qabaate Caalaa Bultumee akka nama dhuunfaa tokkotti waa'ee Caalaa Bultumee haasa'uudha malee waa'ee nama Caalaa Bultumee bakka Caalaa Bultumee keessaa dhalatee haasa'u miti. Nama dhuunfaa akka nama dhuunfaatti ilaaluudha malee warri gandaan Oromoo waliin dhaa jiran kun kaane warra garaan bultu, kaan warra garaaf baate, warra karaaf baatee fi warra gaaraa baate warri saba kana jeeqaaru. Keessa walii beekna malee wal beekna malee keessa walii hin beeknu. Ammallee irra hin deebi'u. Wal beekna malee keessa walii hin beeknu. Akka Caalaa Bultumee kufee karaa irratti ba'u kan barbaadu hedduudha. Rakkoo hedduu obsinee waa hedduu dabarree iddoo kana ga'e. Hacaaluu Hundeessaa Finfinneedha lafa argate isa kan maaltu guba? Kan Tigree san gubnee kan Hacaaluu Hundeessaa isa guba? Caalaa Bultumee yoo mana argate maa gubata? Mana malee ala hin jiraadhaa ree? Karaa irra hin jiraadhaa? Eessaa fidee naa kenne onni naa kenne sun? Qabeenya Oromooti, qabeenya haadha koof abbaa kooti. Hamma naga'utti jedhee kan odeessu immoo jiraate sana gaafachuu danda'a. Alagaan otoo gamoo abbaa darbii 15 otoo nurratti ijaaraa jiru namni tokko waa argateef wacuun anaaf bakka naan kennu. Keessattuu waan dhumarratti dhaamsa nani qabu jiraate warra maqaa namaatiin feesbuukaan maqaa namaatiin nama arrabsan maqaa namaatiin daldalan osoo irraa of qusatanii gaariidha. FIB'n dhaabbata kana numatu eebbisiisee fuulduratti sanii gaman danda'uun si wajjinan jira. Baay'ee namoota hedduu qophiilee babbareeda qabdu namoota ajaa'ibaa dhiyeessaa jirtu. Warra as keessa jirtan illee namoota jajjaboodha isin jabaadhaa.
kanuman jedha yaada kan qabdoo jiraate. Anatu si gaafachaa jiraame. Tole waan hundaafuu gaa yeroon sodaachisaadha. Akkuma jette immoo anatu dirqisiisee manaa si baase. Waan beektuuf qabu qabdu akkasumas immoo aartiin Oromoo eessaa garamitti deema? Caalaan aartii keessatti gaheensaa maal fakkaata ture? Kanarra kana soo ta'ee akkasumas immoo namoonni dhuunfaa dogoggoroota raawwatan irraa soo qusatanii jettee akka Oromoo tokkotti waan beektuuf quba qabdu gaa carraa kanaan waan dhuftee istiidiyoo keenyatti erga dabarfattee ulfaadhu sin jedha. Isinillee ulfaadhaa guddaa galatoomaa. Weelli isaanii akka warra kaanii nagaa afaaniin qofa hin dhaammatuutiyyuu weelluuwwan kee keessaatii tokko nuu jedhiiti isa jabaa daawwattoota keenya jennee nagaa gargar baanee. Galatoome kan korrayyuu mee wallee nani baay'ee jaaladhe tokkotu jira kan keekiyyaa badhaadha. Kilimanjaaroo baana jetti alangeeni kan jedhu odiyoodhaan jira waan ta'eef isuma naaf affeertu sababiin isaa waayidii isaa bal'iseeti mucichi kan yaade yaada baay'ee namatti tolu mata dureewwan yeroo iddoo inni irratti sirbu waan nama boonsudha waan Oromoo Afrikaa guutuu keessatti mul'isudha kan biraa immoo weellistoota Oromoo akkasumas uummata Oromootiin dhukkuba balaa fi dhukkuba hamaa amma jiru kana Rabbi irraa nu haa tiksu waaqni immoo waan gaariitti nu baasaa waan gaariitti nu haa baasu waan kanaa oliyyuu keessa darbine waan ta'eef wanti keessa hin darbamne immoo hin jiru Rabbi balaa dhufe kana nurraa dabarsuun jedha galatooma. Tole kabajamtoota daawwattoota keenya gaa adumarratti sirba keekiyyaa badhaadhaa kan inni dhiyeenya oduudhaan baasee isin afeerreetu kan jiru maarree egaa bakka jirtanitti nu daawwattanii yaadawwan hedduus akkasumas immoo dhimmoota adda addaa irratti kan nuti haasaa turre waan ta'eef saraasii waan hedduu akkasiin hubattan abdii qabnaa nu daawwachuun nama waliin ture keessaniif ulfaadhaa isin jecha keessummeessuudhaan kan si waliin ture Anzalaalam Boruuti Rooberaa Girmaa Gamoo Gummaa kaameraa fi akkasumas immoo gulaaluudhaan na waliin tureera bakka jirtanitti isinis bakka nu waliin turtaniif ulfaadhaa isin jenna.